prisoners. Free all Oromo political prisoners. Free all Oromo political prisoners. Without representation. Without representation. No election. No election. Without representation. Without representation. No election. No election. Without representation. Without representation. No election. No election. Oromia shall be free. Oromia will be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Freedom, yes. Yes. Freedom, yes. Freedom, yes. Freedom, yes. Justice, yes. Justice, yes. Justice, yes. Justice, yes. Peace, yes. Peace, yes. Democracy, yes. Democracy, yes. Dictatorship, no. Dictatorship, no. Dictatorship, no. Killing, no. Killing, no. Imprisoning, no. Imprisoning, no. Torture, no. Torture, no. Torture, no. Killing is burning houses, no. Burning houses, no. Raping, no. Raping, no. No. Raping, no. No. Dictatorship, no. Dictatorship, no. Freedom, yes. Yes. Freedom, yes. Freedom, yes. Freedom, yes. Freedom, yes. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Justice. Demand. Justice. Demand. waggoota 150 erga sirna naftanyaa sirna bilinichin cabeerraa kaasee guyyaa harkaa fi harmi haadha Oromoo fi abbaa Oromoo muramirraa kaasee Oromoon gabrummaa jalatti akka kufe eenyu jenne beeka. Haqa qabnu dhugaa jirtu awwaaluudhaaf yeroo wiccifatan ammoo waggaa 150 booda cadhifnee ofitti ilaalu. Hanga fedhan hanga barbaadan jirgoo kafalanii dirqisiisanii hiriiras yoo baasan gaafiin Oromoo hiriira kijibaa bahuun gaafiin Oromoo harka dhayuun gaafiin Oromoo suuraa Abbiyii baatanii Itoophiyaa guutuu keessa naanna'uudhaan hin deebi'u. Gaafiin Oromoo kan deebi'u yoo Oromoon eessatti abbaa biyya isaa ta'edha. Gaafiin Oromoo kan deebi'u yoo haati Oromoo eessii irratti kabajamteedha. Gaafiin Oromoo kan deebi'u yoo qarree fi qeerroon Oromoo barumsa isaanii nagaan baratanii galanidha. Gaafiin Oromoo kan deebi'u Oromoon akka Oromootti waan barbaadu dubbatee isaa irratti waan fedhu dalagatee alagaa jalaa ba'ee ajaja namaatiin osoo hin taane ofii isaatiif waan isaa ta'u guyyaa murteeffate qofaadha. Kanaan ala natu sii beeka, natu sii arga, natu sirra hayyuudha jedhuudhaan hawwan keenya gudeedaa, abbootii keenya hidhaa, qeerroo keenya ajjeesaa, hayyoota keenya hidhaa hanga yoomiittuu hiriira dirqiidhaan baasaa addunyaan na deeggarti ummanni na wajjin jira jedhanii
hiriira kijibaa yaamuun hin danda'amu. Hiriirri biyya keessa godhamaa jiru hiriira kijibaa akka ta'e guyyaa har'aaf barattoota dirqiidhaan baasanii konkolaatatti fe'anii yeroo gara aanaa Calanqoo aanaa meettaa magaalaa Calanqootti Harargee baatti yeroo deeman konkolaataan garagaltee barattoonni 52 ol dhumatan. Barattoota dhumatan kanaaf yeroo hiriira sanarraa ba'an bulchaan aanaa maal jedhee ergaa dabarse. Oromoo dhageeffadhu. Hiriirri aanaa meettaa magaalaa Calanqoo keessatti gaggeeffame osoo rakkoon tokko hin dhalatin nagaan jalqabee nagaan xumuramee jedhe. Biltsiginnaadhaaf dhiigni ilmaan Oromoo wareegamni ijoollee 52 isaaniif dantaa isaaniitii miti. Haadha Oromootiif garuu gadaamessa isiittu hadha rakkoo keessa seenu. Gadaamessa isiittu hadha ciniiname abbaa Oromootiif ilma isaa ka akka boru bilisummaas na baasa jedhee eeggatu tawaan meeqaaf abdatu hiriira kijibaa irratti dhabe. Ilmaan dhumatan Oromoon hadha akkamiin yaadatu. Haacaaluu Hundeessaa bilisummaadhaaf wareegame. Hadha ijoolleen hiriira hin taaneef wareegaman kana koo Oromoon akkamiin yaadatu. Mootummaa irra dhumatan jennamu. Hayyoota keenya hidhaa baasuudhaaf dhumatan jennamu. Bilisummaadhaaf dhumatan jenna. Maal jennee barreessina? Maal jennee saba keenya himna? Maal jennee seenaa keessatti kenna? Kuni gaafii ulfaata haatis abbaanis ilmisii waan ta'eef hin beeku. Dirqameen manaa bahee gabrummaa jalatti kufu mootummaa gabroomfataa ofirra kaa'uudhaaf osoo karaa deeman karaa irratti hafan. Oromoon haqa qaba. Oromoon dhugaa qaba. Yoomillee taanaan hanga nama tokkoon lamaan illee Oromiyaa keessatti Oromoo hunda fixanii amnutti hanga qeerroon Oromoo kan bilisummaa saba isaa barbaadu, kan bilisummaa qe'ee isaatti arguu barbaadu, kan haadhaa fi abbaan isaa kabajamanii jiraatan arguu barbaadu tokko lama jirutti kaayyoon nafxanyaa sirni nafxanyaa deebi'ee Oromoo irratti inuma hidda hin maganfanne. Nafxanyoonni qurxii beekaaf. Oromoon qeerroo qubee jenereeshinii uumee jira. Qubee jenereeshinii biyya keessa jirtaniif waan takka isinii dhaama. Yeroo dabre guyyaa qubee abaacaa jijjiiranii gara laagaamaa deebisan kitaaba isaa gubaa jenna. Yeroo manni barumsaa banamu mootummaan yoo san hollateeti kitaaba sana walitti guure. Amma ammoo kitaaba seenaa kan seenaa Oromoo keessaa haqan kan calii Calanqoo keessaa baasan kan harma muraa aanolee keessa hin jirre seenaa kijibaa Oromoo barsiisuudhaan Oromoo bilisoomne jechuun danda'ama. Guyyaa har'aaf hooggantoonni keenya hayyoonni keenya mana hidhaa ta'anii ofii hidhamanii nuuf qabsaayan. Har'a guyyaa torbaffaa irra jiru garaa beelaa. Guyyaa torbaffaa irra jiru garaa dheebuu. Yaa Oromoo mee guyyaa torbaa miti guyyaa sadii isin soommanaa. Eenyu namni guyyaa sadii soommanuu danda'u? Yoo isaan du'an badii dhufuuf galtee biyya sana galtuuf kan itti gaafatamu Abiy Ahmadii fi mootummaa biltsiginnaa ofiin jedhu kan kaleessa mootummaatiif wajjin ilmaan Oromoo waan godhaa ture ni beekna. Har'a Nadhii Gammadaa eessa jira? Eenyutu Nadhii Gammadaa dhabamsiise? Har'a Baqqalaa Dawaanoo eessa jira? Eenyutu Baqqalaa Dawaanoo dhabamsiise? Har'a hayyoonni Oromoo eessa jiran? Meeqatu jira? Meeqa dhabne? Yoo xiqqaatee xiqqaate har'a Dabbasaa Guyyoo eessa jira? Kan keeniyaadhaa fuudhanii bakki inni bu'e hin beekamne. Ilmaan Oromoo 300 oltu akka seenaan himutti akka warri siyaasaallee himutti nama 300 olitti kan utuyyuu beekuu hin dandeenye kan yookaan haadhaaf abbaan qofti beektu dhabamanii jiran sana kan godhe ammoo OPDOdhaa fi TPLF waliin godhan, waliin fixan, waliin dhabamsiisan waggaa 27 waliin nu nyaatan. Maqaa jijjiirachuun seenaan hin jijjiiramu. Yeroon geesseen maqaa koo Abdurrazzaaq irraa yeroon geessa yoo jijjiire wanti angoo guyyaa maqaan kiyya Abdurrazzaaqii dalage achuma jiraatti forever. Yakkas dalagu, keedii dalagu hanga hawaasni Oromoo dhiifa manaa hin godhe cobboon sun anumarra jirti. OPDO'n akka kaleessa jijjiiramni dhufe jedhanii osoo dhaabbatanii uummata ofiitti deebi'anii Oromoon dhiifama godhaaf. Bakka dhiifama Oromoo irraan argatanitti, bakka ajjeechaa ilmaan Oromoo jaalatanitti, bakka Wallaggaan fixaa jiranitti, bakka Oromoo Matakkal fixaa jiranitti, bakka Oromoo Gujii fixaa jiranitti, bakka Oromoo Harargee fixaa jiranitti, bakka ilmaan Arsee fixaa jiranitti, bakka ilmaan Tuulamaa fixaa jiranitti, bakka ilmaan Raayyaa fixaa jiranitti, bakka ilmaan Jimmaa fi
horii iluu fixaa jiranitti OPDOdhaa fi Oromoon yoomillee waliin nagaa hin argatu. Oromoon alagaa ofitti qabee harma godhee abeessa kennee fi saa elmee obaasee guddisa. Oromoon aadaa isaa keessatti nama beela'ee miti nama qeebotee karaa namatti dhufe aannan obaasa. Akkasiin namsoomee mootiin biyya bulchaa jiru masaraa mootummaa cinatti inni 4 kiiloo ta'a kiiloomeetira takkatti lafa keenya jalatti hooggantoonni keenya beelaan dhumataa jiru. Maaf beelaan dhumatan gammachuu ayyaanaa bakka isaaniin baftee hiitanii baasaa achi keessaa ilmaan Oromoo uffata keelloo uffataniif seeraan ala hiitanii gadi dhiisan. Maatii keenya kan gaafachuudhaaf dhufu akkaataan isin itti tajaajilaa jirtan sirrii miti dhaaban. Maatiin isaanii eenyu Oromoo fi Jawaar Mohaammed obboleetti qofa gaafata. Oromoo hunda gaafataani. Kanaafuu ummata achi dhaqee gaafata. Daddarbu eegalau kana dhaabaadha gaafiin gaafatan. Gaafiin kun ulfaataadha. Harreen akkuma Jawaar Mohaammed jedhe sana yoo deemuu diddu kaan marga afoo qabanii yookaan ammoo uleedhaan duubaan qabataniiti jedhe. Oromoo mammaaksasanii oloon tasiifame hin jiru. Kanaaf adara jabaadhaa garaa jabaannee hiriira kennanni deebina warri akka tasaa ta'e asitti illee hin argamin bor yoo hiriirri yaaman deebi'u. Galatooma. Assalamu alaikum. Dachane gaammalleedha. Rakkinaatu nu deebisee gartee jaalalaan namni asitti hin baane har'a ummata keenya kan gartee achi du'atti jiru santummallee nu deebisee hayyoota keenya achitti gartee rakkatu sanii rabbi rakkoo keessaa haa baasu. Rabbi rakkoo keessaa nu haa baasu. Rabbiin gartee gabrummaa tana ka gartee nurra kaaye Abiyyii Ahmad rabbi haa kaasu. Abiyyii Ahmad rabbi haa buqqisu. Abiyyii Ahmad rabbi nurraa haa buqqisu. Isaa fi jala deemtuu isallee rabbi haa buqqisu. Isaa fi jala deemtuu isallee rabbi wajjin haa buqqisu. Abiyyii Ahmad gartee rabbi isa dachiin isaan gara haa galchu. Dachii gadiin isa haalit. Rabbi isa haa darbu. Aboo naftanyaadha nu nyaachisee naftanyaa wajjin gartee nu gurgure. Naftanyaa jalatti nu qabe. Rabbi gartee isa haa darbu. Abiyyi rabbi haa darbu. Aangorraa rabbi isa haa buusu. Oromoo tol baasee Oromoo san nyaatee rabbi isa haa buusu. Dheeroo teenya taarra gartee isaan giddiidhaan ijoollee fe'anii deemanii karratti dhumte san rabbi haa araaramuuf. Rabbi rahmata haa godhuuf. Warra gartee isaanii jajjabina rabbiin gartee sabrii haa kennuuf. Warra gartee ganda keessa milishaa nama cinku ummata Oromoodhaa cinkurraa rabbi haa dhaabu. Yoo dhaabbatuu dida musiibaa rabbitti haa buutu. Aboo gartee hundi keenya warra nuu falamuu wajjin warra dhaabbatu rabbi nu haa godhu. Jaalannee Oromoorraa dhalanne eenyutu nuumee waaqayyootu Oromoorraa akka nuti dhalannu godhe. As immoo yeroo hundumaa dhufnee dhaabbanne waan waaqayyo nu dhageenyu nutti fakkaachuu danda'a. Garuu waaqayyo nu dhagayeera. Waaqayyo too nu eeguu baate, waaqayyo too nu gargaaruu baate, waaqayyo nu gargaaree jennaan har'a geenye. Kanaaf yeroo hundumaa dubartoonni har'aa qorra kanaan hundumti keessan kan dhuftanii fi waa'ee saba keessanii isinitti dhaga'ameera. Akkuma dubbii waaqayyoo keessa akka jedhu dubartoonni akkas teerfaa turani. Waa'ee saba isaanii mana moototaa keessa yoo ta'u jiranii waa'ee saba isaanii gaafatti dhaga'amu mootii biyya lafaa sana eeyyamsiifatanii waa'ee saba isaaniitiif fuula waaqayyoo duratti bu'anii waaqayyo deebii ta'eefiira. Akkasuma immoo fakkeenya kan nu taatu Aggaar bakka humtuun jirre keessatti gaafa ishiin boochu waaqayyo dhagaa keessaa bishaan ishiidhaa baasee dhala ishiif ishii oolcheera. Kanaaf nuti garaan keenya keessuma akka dubartootaatti baay'ee nu madaa'ee baay'ee nutti dhaga'amee imimmaan qabna. Akkuma Aggaar sana waaqayyo lafa humtuun jirre keessaa dhagaa keessaa waa baasuu isa danda'u waaqayyoon isa kadhanna. Kanaaf obboloota keenyas qabannee fuula waaqayyo akka waaqayyootti jiraatan malee namni otoo midhaan hin nyaatiin guyyaa torba buluu waan hin yaadamne inni haa du'u jedhe. Garuu waaqayyo lubbuu isaanii achi keessatti qabee guyyaa har'aa eeganiiru.
ammas lubbuu sana inni amma har'aatti qabe wanti sun akka isaan eeguuf waaqayyoon isaaniif isin kadhanna araara isaa akka nuuf godhu yaa waaqayyo uumaa keenya ati waaqayyo isa waan hundumaa dandeessu yaa waaqayyo gooftaa haala keenya yaa waaqayyo nuti sitti himuun hin barbaachisu yaa waaqayyo waan hundumaa nu dursitee inni beektu yaa waaqayyo waaqa jiraata isa yaa waaqayyo gooftaa saba kana baay'ifte saba kana keessaa nu uumte yaa waaqayyo gooftaa araara kee nutti agarsiisi isa abbootiin keenya kaakileen keenya balleessan illee kan sitti yakkanillee yoo jiraate yaa waaqayyo araara kee nuuf godhi yaa waaqayyo maaloo nutti araarami dhalootatu karaatti hafe yaa waaqayyo beekaatu yaa waaqayyo gooftaa rakkinaaf dararaa keessa jira maqaa keetiin si kadhanna yaa uumaa waan hundumaa isa nu uumte yaa waaqayyo adaraa nuu birmadhu siin jenna obboloota keenya rakkina garaa garaa ila dararaarra ga'u beekta yaa waaqayyo ila du'ani otooyyuu du'anii jedhame garuu yaa waaqayyo ammarraa guyyaarraatti lubbuu isaanii eegdee jirta ammas yaa waaqayyo gooftaa lafa isaan jiranitti harki kee haa dhaqu yaa waaqayyo gooftaa adaraa nuu birmadhu lubbuu isaanii irraa ammaan tokko hin ta'in fayyaa isaanii irratti hamaan hin ta'in harki kee waa danda'a yaa waaqayyo harka keessa hundumaa danda'utti kenninaa nuu eegi yaa waaqayyo gooftaa saba keenya yaadadhu maaloo yaa waaqayyo gadda qofaa hin ta'in galataaf gammachuudhaan immoo yaa waaqayyo gooftaa bara walitti deebinu nuu godhi yaa waaqayyo gooftaa wallaalaa nuu beeksisi yaa waaqayyo gooftaa si kadhanna yaa waaqayyo garaa Oromoo tokko godhi yaa waaqayyo garaa saba kanaa yaa waaqayyo gooftaa saba wal jaalatu kun yaa waaqayyo ila akka gargar hin baane tokkummaan akka dhaabbatu yaa waaqayyo nuu gargaari qeerroo keenya nuu gargaari qarree gargaari yaa waaqayyo garaa madaa immoo jajjabeessi yaa waaqayyo guyyaa kana immoo dhufne yaa waaqayyo gooftaa fuula namaa duratti illee beekamuu baatu fuula kee duratti hin beekama yaa waaqayyo ati deebii nuuf ta'i yaa waaqayyo gooftaa saba fuula kee duratti jiru kana mana isaanii jireenyi isaanii ila dhukkubni daddarbaan kun illee nun argatiin yaa waaqayyo gooftaa obboloota keenya immoo waan gaariidhaan yaa waaqayyo gooftaa adaraa nu dhageessisi gurri keenya waan gaarii akka dhaga'u waan nu gargaartuuf si haa galatu maqaa keessa waan hundumaa danda'uun si kadhanne yaa waaqayyo nu dhaga'i amiin. Ashama kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork akkuma isinitti himaa turre uummanni Oromoo Minisootaa Oromoo Community yookaan iddoo hawaasa Oromoo Community irraa ka'uudhaan gara Capital Hill yookaan mutti miilaan deemuudhaan qabbana hanga dhumaa qabbanaa'u keessa osoo qabbanan jedhin osoo wanta kan jedhin namni ijoolleen guddaan xiqqaan guuranii deeggarsa hooggantoota keenyaatiif godhanii amma bakka White House yookaan Capital Hillitti argamanii deeggartoota warroota hiriira ba'an keessaa nama tokko ummaddii qaba isaanii wal deebii goonaa hordofa. Akkam ooltan? Fayyimaame. Nagaa akkam? Maaltu asin fide adda gabbana kana? Har'a wanni as nu fide rakkina biyya keenya keessa deemaa jiru hayyoota keenya keessa rakkina irra ga'aa jiru kakaleessaallee ta'ee dabaree ammallee nu dabarte waan kana balaalfachuuf jecha bakka kanatti argamne. Galatooma mee obbo Mustafaa kanaan dura hiriira 2020 godhamaa ture keessatti guyyaa takka isinii hiriira haftaniin agarre yeroo namni koronaa sodaatee waan garagaraa sodaatee manatti gale yookaan namni argitee isiniif dirra ta'uyyuu namni hedduu manatti galeet maal wanni akkasii keessaan isinit dhagahamee hiriira isin hambisin ardhallee qabbana kanaan isin fide. Dhugama rabbiititti beektaa namni eega uumamee dhalatee jiraatee jedhee dirqama ofii bayuu qaba. Dirqama kiyya yoo kan baane ta'u taate rabbiin illee irraa na gaafata. Ani Oromummaa kiyyaafillee saba kiyyaafillee miidhama uummata kiyya irra ga'eefillee hayyoota tumameefillee ka du'eefillee gartanii godaananiit nurra dhiisanii amaanaa nurra dhiisan san haga dandeenye oofnee haga dandeenye badannee waan dandeenyu goonee bakka dadhabne bakka umuriif yookaan ajalli bira nu dabarsetti dhaloota aanutti dabarsinee bira tarra malee haqateenna irra ejjannee osoo arginu bira taruu hin dandeenyu waan jedhutu sammuu tiyyaa fi onnee tiyya keessallee jira. Kanatu yeroo hundaayyuu na naannessa. Galatooma mee akkuma quba qabdanii akkuma hadha hiriira irratti illee namni dhaadannoo garagaallee ageessisaa turetti hooggantoonni Oromoo ummanni kan akka Juwaarfaa kan silaa bakka fedhe jiruu fi akka gaarii jiraachuu danda'u ummata kanaaf jiraadha jedhee deemee mana hidhaa keessa jira. Mana hidhaa san keessatti gaafii xiqqoo gaafatanii fi
guyyaa torba adda guyyaa torbaaf mana agabuu bulu jiran odoo bishaan midhaan hin jenne ummanni Oromoo hidhamtoota isaanii kan isaaniif lubbuu isaanii aarsaa deebiin qabni kana kafalaa jiraniif maal godhuu qaba karaa kamiin ummata kan hidhaasan keessaa baafachuu danda'a. Ummanni keenya ummata hayyoota teenya karaa hidhaasanii kabaafachuu dandeenyuun qabsoo amma jiru sagalee isaaniif ta'u taani rabbi isaanii kadhachuu isaan guyyaa torbaa har'a nyaata dhiisanii jiran guyyaa torbaa dhiisii sa'a torbaa yoo nyaata malee dhaabatanii madhumaan nama haga daaqu namni martinuu hin beeka rabbiin isaan bira haa jiraatu rabbi isaan haa gargaaru du'aa isaaniif kadhanna karaa biraatiin ummanni keenya rabbii keenya boo'uu qabaanna nullee soomuu qabaanna nullee soomnee rabbii keenya kadhannee fi waan dandeenillee bira dhaabachuu qabaanna sagalee isaaniif ta'uu qabaanna waan nurraa barbaachisu dirqama bayuu rabbii keenyallee isaanii kadhachuu nullee soomnee namni soomana qabu haga isaa namni rabbitti dhiyaatu hin jiru jedhani waan gaarii dalannee soomana soomannee ummata keenya hidhamaa keenya hayyoota keenya saniif haa kadhannu gaafa hayyoonni teenya sun nurraa dhabamte beela kanaan gaafa jarri miidhamani miidhaan teenya ta duriitu nutti caalti rabbi miidhaan nutti hin caalchini rabbiin gartanii osoo hin nyaatin nyaata ofii rabbi isaanii haa godhu du'aayii isaanii kadhannaa hawaasa keenyaanillee haa soomnu haa dhaabannu halkan haa kadhannu bira haa dhaabannu jedha hayyoota keenya. Galatooma Abbo Mustafa. Maqaan kiyyaa Maliha Abdullaahiti. Bakka kana wanni dhufneef hidhamoota keenya Baqqalaa faa Johar faa warra hidhamee hayyoota Oromoo hunda akka gannu lakkisaniif har'a kunoo isaaniif gaachina taanee bakka kana dhaabbannee dhufnee as jirra kaapitaal. Maqaan kiyya Rahima Amaan jedhanii. Rahima maaltu bakka kana si fide qabbana kana keessa? Qabbana kana keessa hayyoonni keenya mana hidhaa jiranii biyyatti innullee yoon biyya namaallee jiraanne mataan keenyallee wacuufti keenya hidhamee jira. So akka isaan gabbayanii fi isaan sappoortii godhuu fi har'a bakka kana dhufneedha. Duuleen jedhama. Duulee maaltu as si fide? Wanti na fidee waa'ee saba keenya irra ta'aa jiru saba keenya irra wanti ta'aa jiru jenoosaaydiin wanta ta'een beenne minilikillee miila muree harka muree arma muree garuu amma inni nurra ta'aa jiru ija keenya nu jaamee Oromoon lafarraa amma badutti wanti nurra ta'aa jiru waan nama sukkanneessu waan nama gaddisiisu Oromoon yeroo kanatti indammadne taanaan haalli irra jiru kuni kana booda wanti qaba jedhee jiraadhas jedhee immoo namas ta'a jedhee akka saba tokkootti mirga argadheen jiraadha waan nama jechisiisu tokko hin jiru maaliif amma hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessatti guyyaa torba taa'u jechuun wanti kana caalaa namatti dhagaamu miira namaa tuqu hin jiru sanatu natti dhagaame baay'eedhuma waan nama gaddisiisu nurra ga'aa jira isaan iyyuu mana hidhaa keessatti taa'aniitu qoonqoodhaan wanti isaan qaban lubbuu keenya qofaadha lubbuu keenyallee dabarsinee saba keenyaaf kennina jedhaniitu ofitti murteessanii jiru nun immoo qorrii fi qabbanni guddaan yoo jiraatellee waa'ee kanaaf nuti sagalee saba keenyaaf taana jenneetu jajjabina ammoo warra biyyaatiifis isa jedhuu fi baanee iddoo kana jirra ani. Galatoomi mee uummanni keenya dararaa kan hunda keessaa ba'uudhaaf wanni hooggantoota ofii kanallee hidhaayisuuf ofiillee dararaa keessaa ba'uuf ilmoo isaa akka ilmoo sareetti ajjeefamaa jiru kana hundayyuu kana jalaa ba'uudhaaf maal godhuu qaba Oromoon akka dubartii tokkootti? Akka dubartii tokkootti Oromoon qabsoo isaa jabeessuudhumatu irra jira. Abbiyii Hamadii ija tokki warra qaba Oromoon jedhu hundumaa ajjeesee isa kaan qalee waggaa 1,000 duubatti deebisa isa jedhe sana Oromoon yeroo kana ka'ee hin qabsoofne taanaan dubartiin haaywoon qarreen qeerroon akka jirutti hin qabsoofne ka'ee taanaan kana booda gabrummaatu naaf ta'a kana booda nafxanyaatu na bulcha jedhee ijoolleesaa akkuma Abbiyii Ahmad waggaa 1,000 saba kana duubatti deebisa jedhee yaade sana akkas ta'a jechuudha. Kanaaf sabni kamillee qabsaa'utu irra jira Oromoon qabsaa'utu irra jira. Goota fi nama gaddisiisa yeroo kana inda'um akka jirutti Oromoon ka'ee dhaabbatee mana hidhaa sana dhaabbatee goota fi hidhaarraa eegsisutu irra jiraayyuu ture. Kanaaf Oromoon hin dammaqne taanaan halkan tokkicha qaba
Kanaafi akka dhaabbatu akka qabsoo jedhee ergaa dabarfachuun barbaada. Galatoom ulfaadh wayyan. Daawutee maal hadhoonni qabbana kanaan akkanatti as fide? Guyyaan irraa gamal dhugaa dubbachaaf hedduu qabbanaa baay'ee qabbana yeroo siin jennu warra biyya jirtan akka qabbanas akka biyya keenya ta'u ta'in qabbana yoo bishaan ol darbatan yoo bishaan iticha rakkanne tuma mana baane malee guyyaa irraa guyyaa mana ba'an illee miti hin qabbanaa. Oromoodhaaf akka Oromoo tokkotti iyyachuudhaaf Oromoodhaaf akka waan biyya akka nama biyya kana keessa jiruutti Oromoodhaaf iyyuu Oromoodhaaf asitti argamnee waa dubbachuu waa waliin haasa'u waliin mari'achuudhaaf qabbana kana keessa jirra jechuudha. Daawutee mee ati nama qabsaa buleessaa artistiidha. Uummanni Oromoo kun hanga gaafa ati argitee qabsoo kanatti makamtee irra haga dhaallee boo'utu jira. Dararaan waan irra daru malee waan irraa hiiqaa jiru hin jiru. Uummanni Oromoo kana keessaa ba'uudhaaf akka artistii tokkootti dhaamsa ati uummata Oromootiif qabdu maali? Maal godhuu qaban? Isinillee akka artistootaatitti gochi isin godhuu qabdan maali? Waan kalee gootanii olitti. Qabsoo Oromoo kana gartee namni baay'een Oromoon amatarra yeroo hunda inni iyyitii gadi baatee hin boosii namni nuun jedha beektaa. Qabsoon Oromoo amma jalqabe. Qabsoon Oromoodha. Oromoon haga qubatee abbaa biyyaa ta'utti waggaa kuma gara booldeetti iyyuu haa ta'u. Wanta karakkoon hin qabu. Wanti dheeratee hin jiru. Wanti nama jarjarsu hin jiru. Ilmaan keenya nagaadhaan jiraatan nuti dabarre. Haga lubbuudhaan lafa kana jirutti garuu qabsoon Oromoodhaa hin dhaabbatu. Haga Oromiyaan bilisoomtee ilmi Oromoo tokkotti akka Oromootti nagaadhaan hanga jiraatutti qabsoon itti fufa. 150 kaleessa lakkaan fagoo miti bar biyyootiin Oromoodhaa olitti yeroo dheeraa waggaa dheeraa qabsaan baay'eetu jiru. Garuu qabsoo isaanii xumuraniitu bilisoomanii nagaadhaan jiraachaa jiru. Waggaa 200, 300, 400, 500 iyyuu haa ta'u rakkoon qabu. Ilmi Oromoo tokko akka ilma Oromootti biyyi isaa bilisoomee ilmaan isaa nagaadhaan bahanii galuu amma danda'anitti qabsoon Oromoodhaa hin dhaabbatu. Har'as boris itti fufaa jechuudha. Galatoomi Daawutee mee waa wayii si yaadachiisa. Gaafa Oromoon Minisootaa jirtu hundi kan isteetaa fi naannoo isii jirtu hundi gaafa ilma keenya aangoo qabatettee Abbiyyi dhufee akkasitti Oromoon hundi gammachuudhaan dhiichisiisaa turte. Ati nama didee mana hafeetu keessaa nam tokko maal guyyaa san hundi Abbiyyiin irraa beektee ati mana si hambisa? Ani gaafa sana gartee ani nama waa achi fageessee yookiin bor waan kanatu ta'a jedhee nama yaadee yookiin namarra abshaalome yaadee toon ta'in uumama kiyyatu nama gartee suuta waan tokko hubatudha. Suutan qalbii tokko waan tokko hubadhee nama waa tokko murteessudha si galee. Obsaanin taa'e malee namarra waan shaaxira ta'e yookiin namarra waa beekee taniin gaafa sana martame. Naan taa'anii akkasumatti qaamuma kiyyatu na jibbeen mana tafee mana taa'ee jechuudha. Garuu Oromoon gaafa sana warri gaafa sana achi dhaqe amma deebi'anii dhaqqabanii bakkuma kanan taa'ee isaan eegee jira. Osuma taa'anii isin eegee miti isin iyyuu. Galatoomi Daawutee. Galanni keessa dhibbadidha. Maqaan kee eenyu maaltu as fide qabbana kana? Maqaan kiyya Gammadaa Hussein jedhama. Wanni as na fide akka communitytti wanni as baanee fi uummata keenyatu hidhamaara, ajjeefamaara, mataa keessa dhaamaara, kun mana hidhaatitti beelaan du'aa jira. Mirgi nu falmannee yeroo hedduuf waggaa hedduuf falmatame duuba deebi'ee naannoon jirullee jigee uummanni keenya diinagdeenillee waa maraanu hawaasummaanuu akka diigamu irratti Dr. Abiy Ahmed sirna minilikii sadaffaa ta'ee ijaaramee waan jiruufi kana balaaleffachuudhaan uummata keenyallee dammassinee qabsoon itti deebitee bakka deebinee bakka fuunee akka galii geettu godhuudhaaf baane waldeewni hawaasa uummata Oromoo ka Awurooppaa jirtan ka Kanaadaa jirtan ka Awustiraaliyaa jirtan sochiin yeroo nu gallee rafnu hafee jira. Kuno Minnesota irraa akka ittaanaa boordii community Minnesotaatitti dhaamsan isin dabarsu ka'uu qabna. Qabbanni yeroo dhabiitiin qoqqoodamni hawaasa keessa jiru uf duuba nu deebisuun qabaatu kaanee kaayoo kenna kan namni meeqaa itti wareegame kan namni meeqaa itti hidhamee hadhallee hidhaa jiru ka ammoo hadhalli namni keenya guyyaa irraa du'aa jiru kana ol qabnee bakkaan akka geennu warra biyyaallee akka sochoofnu ufillee akka sochoofnu qophii isiniin jedha ka biraa ammoo Dr. Abiy waan isaa guddaa haasa'uun barbaadu ka isaa wonna gabaaba ergannoon nama ergarti warra akka Baqqalaa Garbaa warra akka Jawaar Muhammad fa'a warra akka Abdii Raggaasaa fa'a warra akka Hamzaa Booranaa fa'a warra qabsaa'ee isaa ergannoo kaleessa wayyaanee meeshaa baataa ture ka inni nu amane achi jalaa isa baase hadha ummata kana ergaree ummanni kun mana hidhaatitti beelaan du'uu jira jecha. Qeeroo keenya ka kaleessa isa qabsaa'ee isa bakka kanaan gahe mataa keessa dhaya jedhamee akkuma yeroo minilikii namni keenya karaaraan mataan dhaamee du'aa jecha. Kanaafuu kun waan cadhibnee laalluu miti yoomillee
Dr. Abiyyiitiif ilaalcha isaatiif illee hin jilbiifan. Mee maqaa kee maaltu si fide? Ani Ibrahim Ganamooti. Deeggarsaaf as dhufe. Deeggarsa eenyuutiif? Hoggana kiyyatu hidhaa jira. Mee hoggana kee deeggarsi hogganaa gootu haala maalirra jirani maalirratti deeggartaa maalirraa deeggaruu barbaada? Ani qabsoo dhugaa deeggara. Qabsaa dhugaattu hidhaa jira. Eenyuun ifa. Ajjechaa Hacaaluu tiin aansee hooggantoonni keenya qabsoo kana ceesisanii mootummaa amma aangoo irra jiru aangootti baasan har'a mana hidhaa jiran. Mana hidhaa jiraachuu isaaniitiin madditti guyyaa 7-8ffaaf qooqa jiran. Soo gaafa isaan du'an booya taa'uu sun taane hadha osoo isaan lubbuun jiran gabbayee qorra kana keessatti anillee isin wajjin hidhaa jira jechuuf as jira jechuudha. Hedduu galatoom. Mee maqaa kee? Jamal Ibrahim.